Ashama kami jirtan. Egaa ulaagaalee milkiidhaa hedduudha. Hedduu san keessa ammoo yooni fi mee gabaabsiti maaliin godhuu qaba jettee kan na gaafatu taate yookaan fakkeenyaaf namoonni tokko ulaagaan milkiidhaa beekumsaa ulaagaan milkiidhaa muuxannoodhaa dafne ulaagaaleen tuni guutamuu qabdi garuu ulaagaalee tan hunda keessaa fili nutti mee hojjetanii na gaafatan ulaagaan xiyya takka maal akka ta'e beekani buunii fi karaa milkiidhaa jalqabdan xiyyeeffannaan itti deema yaanni adda addaa sitti dhufaa yookaan waan adda addaatu sammuu kan ta'e kana sihaata yooni fi sammuun tan ta'e haatamti bakka barbaaddisan yeroo barbaaddee fi akka barbaadde fi saffisa barbaadde gahuu hin dandeessu maaliif jennaan wantoonni adda addaa waan yaada kan kee bitti hin dhiyeessine jecha wantoonni sun yeroo sirraa fudhatan saniifuu abaluurran beekumsa qabaan abaluurran dandeettii qabaan abaluurran turtii qaba jettee teessee yeroo tan ta'e hin du'in turtiin tan ta'e beekumsi kan keetii fi muuxannoon tan ta'e walitti deebi'anii kan bu'aa siibisuu danda'an yooni fi ati xiyyeeffannoodhaan deemtu qofa jiraadhu horii